Gorilla Graphics. Subscribe to my channel. Yooyyaa kam jirtu kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii kootii akkam jirtu fayyaa keessanii jalqaba irratti baga gara YouTube chaanaalii kootii nagaan dhuftan isiniin jecha. Ani Qajeelaan jedhama. Barsiisaadha, barreessaadha. Ogeessa giraafiksiiti illeedha. Mee amma salphaatti akkamitti diizaayinii keenyaaf yookaan immoo kalaqa keenyaaf baarkoodii hojjechuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla. Jalqaba irratti Photoshopii keessa seenna. Photoshopii keessa erga seennee booda new kan jedhu irratti diizaayinii keenya uummanna. Maqaa isaa baarkood jenna. Baarkood. Dheerinaaf dalgee isaa 500 piikseeliidha yoo kun rakkoo hin qabu. Rizooluushinii 300. Kalarii background kalarii white goone create goone jechaadha. Diizaayinii bakka irratti hojjennu nu dhufeera. Background safarri isaa nu dhufeera. Kana booda rectangle tool kana keessaa gallee rectangular mask tool kan jedhu ana filanna. Asii erga akkasitti kana filannee booda eessa deemna? As keessa dhufna. Kalarii keessa dhufna jechaadha. Solid kalarii. Gurraacha kana fudhannee deemna. Mee gurraacha kana fudhanna. Erga kana fudhannee as kana keessa filter kan jirti kunoo filterii keessa seennee filterii keessaan gad noise kan jettu jirti. Noise kan jettu qabannee achirraan add noise kan jedhu seenna. Isa booda Photoshopiin kee convert to smart object godhinu jechaadha. Gochuu dandeenya. Booda immoo rasterize goona achirratti. Asirraan kuni kan keessan akka itti jiraachuu danda'a. Isa booda akka itti achi guddifanna gara 400 jechaadha. Keessan tarii yuunifoormii irra jiraachuu danda'a. Akkasitti jechuudha. Gaashiyaanii fi moonokiroomaatiik kan jedhu irra goona. Isa booda okay jenna. Kana nu fideera. Amma eessa deemna? Kana baarkoodii keenya uummachuudhaa fi as keessa kan jirti. Single row mosquito tool jetti. Sarara dalgeedha jechaadha. Single row mosquito tool kan jedhu keessa gallee kilik goona asirratti dhufne caafeen irratti inni fida. Isa booda color fill keenya rasterize goona asirra. Rasterize layer. Kana booda asirratti right click gochuudhaan sarara keenya ammaa irratti right click gochuudhaan free transform kan jedhu jira. Isarratti kenna. Nu fideera jechaadha. Isa booda shiftii qabanneetu gara oliitti drag gara gadiittis hin gotonna jechaadha. Kana gad harkisna. Agartanii baarkoodiin kanumaa mitiire? Baarkoodii uummannee jechaadha. Okay, isa booda select jira waan ta'eef control plus D fayyadamuudhaan unselect goona. Baarkoodiin keenya kana fakkaata. Isa booda akka barbaadanitti lakkoofsa feetan koodii barbaadan kennuufii dandeessu jechaadha. Jalqaba meetu lakkoofsa kenniin dura. Lakkoofsa tuun kenniin dura waan hojjennu jirra garuu barreeffachuu dandeenya lakkoofsa keenyas. As a sample isinitti agarsiisa jechaadha. Background isaa gurraacha godhantanii. Barreeffama gurraacha godhanna. Xixiqqeeffanna baay'ee. Saayizii barreeffama baay'ee xiqqeessina. Ammayyuun xiqqeessina. Saayizii sanatti galuu qaba waan ta'eef. As a sample 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2 jennu meesti. Kanas kenneetu waan kana zoom goona, zoom out goona. Zoom goone rectangle tool kana filanneeti. Asiin bakka barreeffami keessa ol galee rectangle tool filanna.
bakka barreeffamni keessa ol galee barraa'u kana kutanna jechaadha. Asitti erga kana sararree booda as dhufnee laayirii keessaa diizaayinii keenya irratti okay jenneetu dileets jirtanii barreeffama achi keessa galaa jechaadha. Ctrl+D fayyadamnee unselect goonaa. Isa booda barreeffama keenya yookaan immoo lakkoofsa achitti galchuu barbaannu akka nuti toletti waan barbaanne gidduu kaa'uu dandeenya. Asii yookiin alallee baasuu dandeenya jechaadha. Alallee baasuu dandeenya. Wanni akkasiillee fayyadamuu dandeenya. Akkas fayyadamuu dandeenya. Bifuma kanaan yoo dhiisne gaariidha. Okay. Print saayiziitti deebinee gaafa ilaallu kana jechaadha. Haala kanaan uumnee jirra jechaadha. Isa booda akka barbaannetti seef gochuu dandeenya. Kanaaf yuutuubii koo sabskiraayib gochuu hin dagatina. Wantoota babbareedoo akkasii salphaatti argachuu waan dandeessaniif sabskiraayib godhaa. Yaadi keessan na barbaachisa jechaadha. Galatoomna.